akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa torban darbe akkuma beekamu turtii Raajii Dassaalanyii waa kanneen wajjin goonee kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeesseen ture. Har'a immoo kutaa lammaffaa isiniif qabadheen dhiyaadhaa amma dhumaatti turtiin keessa na wajjiniin haa ta'u. Saayikoochuun amma baani dhukkubi kee akkas maati dhukkuba kalee maati dhukkuba gubbatiitu keetu bakka du'eeraa hin hojjetu naan jedhanii yeroo itti bu'eeraa bakka bilisa baatee tokko fayyiteettadha hin utaadha namichi maaltu dhaga'ama nam fayya kunoo saayikoodha kun. Fayyuun isaa maaliin beekama mana qorichaa dhaqee cheekaappii of godhee kaleen isaa sun akka haara fayyi gubbatiin isaa sun akka fayyi waraqata sana fidee dhugaa bu'u qaba. Amma yeroo baay'ee televezyiinii irratti naasamu namichi hin jiru du'aadha yookaan isheen duuteetti. Achi jarri owwaalaniitti bu'aa jiru iddoo baay'eetti argeerani. Asirraa garuu isheen dubbachaa jirti. Itti dawwalaniitu maaloo ishee isin haasofsiisaa jirtan kunoo duuteetti jedhu. Saayikoo fayyuudhaa fi fayyinni adda adda. Fayyina kana muluu xeeninatu wanti jedhamu jira bakka. Gimmaashan fayyisu waaqayyo. Mucaa argattannaan mucaa argatee dhufee dhugaa bu'uu qabaa. Hammanni mucaa argatutti dhugaa baasu miti. Fayyiteetta taanaan immoo aqee cheekaappii of godhee maraamaree dhufee waan nama shakkisiifne maal godhu dhufni isaa kan waaqayyooti. Dhufee ilaa kunoo dheengadda akkasin ture amma akkasin ture mana qorichaa dhaqaan dookteriin akkanaan jedhe raagaan immoo kana. Ilaa waaqa'us gara targata seexanni hin qaana waldaan immoo ittiin jajjabaatte jechuudha. Waaqayyo immoo sama fakkeenyaaf balballi sii banama gaafa jedhu dhuguma hin bana waaqayyo balbala. Hin bana waaqayyo balbala inni hin banne hin jiru waaqayyo. Kan waaqayyo bana eenyu hin jiru. Balballi garuu inni nuu baname inni guddaan balballi jireenya bara baraa nuu banameera laa. Balballi jireenya bara baraa nuu banameera. Balbala isa kaan immoo sitti dubbateera taanaan ati sirratti kadhadhu. Atuutu irratti kadhattootu sagalee waaqayyo hedduu garuu yeroo isaan beekamudha kan nama rakkisu. Limii namichi sitti dubbate yeroo akkasiisin jedhee taanaan yeroo isaa eeddaa jechuudha. Yookaan ji'a lamatti yookaan ji'a tokkotti yookaan ji'a sadii gidduutti inni eedda dirqama. Garuu yeroo isaan dubbate taanaan immoo ni hedduu. Hunuma kadhatta. Lamaan iyyuu wanti isaan irraa eegamu jira jechuudha. Saraajuufirsaa fi saraajamuuf. Saraajamee malee nama tokko duwwaa ta'uu hin qabu jechuudha. Nama tokko duwwaa ta'uu hin qabu. Akka Iliyaasiin waan waaqni nutti dubbate raajii isaa ta'uu maalis ta'uu irratti kadhachuun nurra jiraata. Dirqama kadhannaan dirqama barbaachisaa. Iddoo guddaa qaba malee. Kanuma wajjin wal qabsiisanii utuu raajonni keenya amma kana baay'atanii rakkoon biyyaa kunuutti dabalamaa maaliif deemu? Egaa inni kun raajota duwwaa jechuus hin dandeenyu ammas gaa. Raajonni bara kakuu macaafa qulqulluu turanii beeta mangistii dhaqanii ni fatu. Akka godhedhu sirradhedhu qajeeledhu kun akkas ta'adha boojii ta'uuf jedhedhu hin dubbatu. Rakkoon otuu raajonni baay'atanii gaafa jennu akkuma si jedhe tokko raajonni dhugaa nama meeqaasa jedhamu yaaduun nurra jiraata laammas. Raajii jechuun የእግዚአብሔር አፍ jedhama. Kan ነቢያት ቃለ ይታዳም jedhama. Afaan raajii keessaa ergaan inni bahu jedhama. Sagalee waaqayyoo jira jechuudha. Dubbii waaqayyoo jira jechuudha. Raajonni akkuma isin jedhe waan fuula duratti haasa'u akkuma Isaayaas fa'aa Yesuus akka dhalatu waggaa 740 dura dubbatan. Kunoo durbi dhufoofti ilma isin deessee jedhanii hin raawwatame. Isaan yoo argine ta'e iyyuu wanta dhufu jechuudha. Beelli gaafa dhufu laa beela dhufuuf jedha. Rakkinni gaafa dhufu rakkinni dhufuuf jedha. Egaa tarii dubbatameeras ta'a. Yeroo akka jennu miidiyaan arganne malee nuunan beeka waa'ee biyyaa namoota dubbatanii ani warra dubbadhee raawwatamee waldaa marratti maskaramaan yeroon itti intini ta'u jira. Wanta raawwatame wanta hedduutu jira jechuudha. Waldaa duratti dubbadhee iddoo garaa garaatti sinan dubbadha. Warri kaan immoo tarii akkuma sila siin jedhee namni raajii dubbatu hundumtuu raajii miti. Waggaa dhuftu akkas ta'a jedhamee gaafa raajamu sanatu eeganii waan biraan ta'e. Sana wajjin wal qabatee immoo wantoonni garaagaraa kan nu agarru miidhaanis dabalamaa man dhufee rakkinni dabalamaa dhufee nagaan immoo macaaluu booraa dhufe inni raajame kan biraa ta'e inni eeggatamu kan biraa ta'a jechuudha. Isa kan akkamitti ilaaltama akkamimmoo haa ta'u? Amma inni maal ta'uu qaba gaanni tokko akkuma nama jedhee waggaa ennaanii wanti sun jala muramee dubbatamee jennaan raawwatamuu qaba. Raawwatamuu qaba. Erga yookaan bara gara jennaan yookaan ji'a jaabooddi yookaan ji'a sadii yookaan akkas jedhamee naan wanti sun raawwatamuu qaba. Wanti sun raawwatamu innaa ta'e wanti sun sobaa jechuudha sunumaayyuu. Wanti sun soba jechuudha. Fakkeenya akka biyyaatti itti miti akka biyyaatti. Amma waa'ee biyyaa akka biyyaatti gaafa kaaftu immoo mootummaan isa akka keessaa qaba jechuudha. Ammala.
amma maal ree sirrii ma biyya amma kun agara qafaawee dama ila tin agara qafaawee timbiitaawee agara qafaawee timbiitaawee waan jedhamu jira agara qafaawee immoo raajii hundumaatu fidamti muraasa warri kaani raajummaan isaanii keessumaa dhukkubsataa waan akkasii kana daasasa agara qafaawee kan isaan dubbatan warri kaani immoo waa'ee biyyaa dubbatu waan akkasii dhufaa jira waan akkasii ta'uu jira lola akkasiitu jira kadhadhaa jiru kana lamaan isaayyuu nan argan wanta raawwatamus waan baay'ee nan arga wanti raawwatame immoo jira fakkeenyaaf amma ijoolleen Israa'el amma waaqayyo maal ittiin jedhee waggaa 420 biyya Gibxii turture waggaa 420 dha fakkaata waggaa 420 biyya Gibxii gurguramture garuu waggaa 10 itti dabalame isaan waggaa yeroo waaqoo jedhetti immoo waaquma itti dubbate beektonni maal jedhu kana isaan nama kadhateetti hin jiru namni kadhate waan hin jiraanneef itti dabalame waggaan 10 yeroo boojii waggaa 70 immoo waggaa 70tti galtuu jedhe Baqaarinaas waggaa 70 booddee hin galtu boojuun kun waggaa 70 wayinis dhaabbadhaa hojjedhaa manas ijaarradhaa yeroon isaa dheeraadha waggaa 70 garuu hin darbu akkuma inni waggaa 70 hin darbin mootii Qiroos jedhamu waaqayyo hin kaasee waaqayyo itti dubbate waaqayyo Isaayyaas 45 keessa jiru sana inni bakka galaa'e bakka baay'ata baasanii waan barbaadamu galaa'e maaliif akkas ta'e kun jedhama Daani'eeltu kadhate Daani'eel boqonnaa 11 naadde Yerusaalem deebiftee ni ijaaramte natti jettu waggaa 70 xumurameera bakka jedhee kadhate haganan sabni keede bakka intiin ta'a waan tokko nu hin kadhannu taanaani garummaan nutti dabalama dhiphinni nutti dabalama gidiraan nutti dabalama yoo kadhanne garuu akkuma nama dubbadhe kana ofirraa waan tokko cabuu danda'a jechuudha yoo kadhanne wanti sun akka afu gochuu dandeenya inni hamaan sun dafee akka rukutamu inni eebbisuun immoo dafee akka dhufu ammayyuu lamaan keenya isa dubbadheera lamaan isa dhagee fi isa dhageessine bira ila sagalee waaqayyoo jijjiiroo dubbatamu jijjiirama fidu taanaan yoo isa lallabe bira rakkinne jira yookaan immoo isatti lallabame bira rakkinne jira kara lamaan gidduu jira jechuudha lallabamnaan waa'ee biyyaa ta'u waa'ee waldaa ta'u waa'ee nama dhuunfaa ta'u waa'ee kamiiyyuu ta'u jijjiirama fiduu qaba jijjiirama fidu taanaan yookaan namicha lallabe bira rakkinne jira yookaan immoo saba dhagee sabatti lallabame sana bira rakkinne jira jechuudha malee sagalee waaqayyoo hin dubbatame taanaan hunuma raawwatama akka seenaa Israa'elootaatti gama Israa'elootaatti akkatti sin deebisa gara duubaatti utuu eenyu kadhate dursa waa'ee garbamuu isaanii sana namni kadhate yoo hin jiru waaqayyoo ofii masaa dubbate maaf kudhan itti dabale in kadhanne gaa namni kadhate hin jiru Abrahaamitti dubbate waaqayyo sanyiin kee akka ta'a jara xoofoo warra jara sana rukutuu barbaadeeti waaqayyo xoofoon isaanii amma guutuutti ammasitti xoofoon jara amma guutuutti amma kana taatti jedhee seeroma naannoo boqonnaa 12-15 fa'aa keessatti argama waaqayyotti dubbate namni kadhate hin jiru garbummaan kun baay'ee dhuguma irra turayyuu yaanni waaqayyo jijjiiramaa ta'uu danda'a jechuudha asirratti no ilaamaa yeroo ni kadhannu sagalee waaqoo maal kadhadhaan argattoodha isa kana jechuudha kadhadhaa hin argattoodha barbaadaa hin fudhattu yookaan immoo isinii kennamaadha namni kadhatu hin dhaga'amaaf namni barbaadu hin argata namni balbala rukutu hin banamaaf yeroo ni kadhannu waaqayyootu yaada isaa jijjiiratu hin ta'ini isa waaqayyo waa'ee keenyaa fi gochuuf jedhatu nuuf ariifata jechuudha gaafa nuyi kadhannu kanaafiti fakkeenyaaf maayidhe Sawudaanii adibqee bitti qabamedha yoo jabeesseetti mormite qambarricha ofirraan cabsitaadha ittiin mormuun nurra jiraata jechuudha ittiin morma keenya maccaa hafuura hamaa hafuura xuraa wanta naannoo keenya marsee jiru humna dukkanaa yoo ittiin mormine hin caccabsa waaqa jechuudha waaqayyo waan sana waa'ee keenyaaf jechuudha bila waaqayyootu waa'ee keenyaaf isa gaarii gochuuf jedhe sanatti ariifachiisa hin godhaa jechuudha hin godha waaqayyo raawwata jechuudha bakka innis maal sagalee miyaasiin maal argitan nan damee muka lubiziin argitan dhuguma argitan aneemla qaalee tagaalle anis sagalee kootii fi nantiniin godhaa waaqayyo isa kana jechuudha kanaaf gara lamaaniin iyyuu garuu waa'ee biyyaas haa ta'u waa'ee kamiis haa ta'u waa'een biyyaa kun raajiin waa ilaallata miti luba waldaa isin ilaallata wangeelaawwi isin ilaallata hundumatu itti gaafatamaa warra polotika baartee isin ilaallata jechuudha warra biyya geggeessan isin ilaallata waa'een biyyaa qajeelummaan jiraatee jennaan firdii qajeelaan jiraatee jennaan waaqayyo waan gaarii godha firdii jallaan hin jiru taanaan immoo waan namaatu ta'a jechuudha firdii jallaan hin jiru taanaan waan darbee immoo waa tokko yeroo baay'ee kan rakkisu maanyi nuyi amma yeroo baay'ee dafinuma raajamee yookaan dafinoo dubbatamee facaasaa arguu barbaanna baay'ee makeenya namni nariifata yeroo baay'ee idatiidha wanti jiru waan tokkooti kan itti argamu jijjiirama akka biyyaas haa ta'u jijjiirama kanuma fuurama jechuudha
Prosesiidha hidhatiidhaan dhufa jijjiirame. Bishaan kun amma har'uma dhufee kana keessatti hin galle. Dhaqee saayitiin isaa barbaadamee naannoo kana bishaan attamii jiramee maandisaan qorotame waan meeqaan qoratame tiire dhufee har'a garuu lafa namni dhuguu ga'e jechuudha. Tokkichumaan garuu kanaaf hidhatiidha wanti tokko har'umaa akkasa ta'u jechuun nurra jiraatu. Waaqayyo hin dubbate amanuutu nurra jiraata kadhachuutu nurra jiraata duukaa bu'uutu nurra jiraata akka waldaatti soomaaf sagadaan kadhachuu akka gilliitti soomaaf sagadaan kadhachuu jireenya keenya immoo eeggachuu waaqayyo immoo yeroo raawwachuu isaatti jiraatutti raawwata waaqayyo. Mee haa ta'u gara gaaffilee rakkisoo gara biyyaatti hin dabarsa ammas gama biyyaa kaasnee jira waan ta'eef akka biyyaatti gaafa kaasnu waldaa wajjin wal qabsiisne waldooleen gama lamatti ramanii jiru maaliif waldoolee amma ka'anii fi warra dur ka'an jedhaman jechuudha. Isaan kana gidduutti garaagarummaan guddaa uumamee jira. Mee isaan kana akkamitti haa tokkommeessinu jettu sin amma maaliif waan biyyaa kaasnu irra waan ta'eef gaaffilee barbaachisuudha kunis waan ta'eef jechuudha. Warri amma dhalatan gaafa jennu waggaa muraasaas warra pilaanti ta'an isaan durii warra jennu immoo waldoolee haadhamanii maqaa haadhummaa ofiif kennanii namoonnis beekan. Isaan kana gidduu garaagarummaan uumamee jira. Warri reef dhalatan immoo warri dhiyoo pilaanti ta'an kuni isaan haadhaaf abboomamaan jiranii warri haadhaa immoo isaan kana simachaa jiran. Asitti waldhabbiin uumamee jira. Inni kun akkam haa ta'u jettu meesin? Ani inni kun otoo wal dubbisuun jiraate xuruudhaan jedhan. Ilaammaa waxxii lamatu jira mana akkuma ta'e caafii isa jedhamu jechuudha. Inni tokko gam tokko qabatee deema inni tokko gam tokko qabatee deema. Warri kaanii warri itti amma kaate bakka gatiin qabdu hattuudha saamtuudha akka jechuun kun jecha sirrii miti. Namaan hattuudha saamtuudha jechuun jecha dogoggoraati. Warri sun immoo maa jedhu warri durii sun waaqa duukaan jiru isaan gogoodha fawusiidhaan mormu humna waaqayyoon mormu aangoo waaqayyoon mormu jedhudha. Seera isaan seeraa jedhu. Seeraa jedhu. Akka warra kakumuufasa. Seera bakka isaan seeratti hidhamanii jiru hafuura qulqulluudhaan mormu. Dhuguma warra hafuura qulqulluun morman jiru. Dhuguma gaafa fakkeenyaaf mul'ata mataa kee fudhattee kaatu saayitii isin hedduu akkuma barbaadde itti taata sirka jira waan ta'eef yoo tutaaltes akka kanatti nu taalee surree keetu bakka kan sin jedhu hin jiru. Achi garuu yoo keessatti yoo garmalee yoo taalte surreen kee kun surraa miidhamuu danda'a sin jedha. Garuu kanuma keetti silaa bu'aansa. Yoo immoo garmalee nama darbatte yeroo namaa kadhattu akka itti nama darbatini namni kun kufee sirkatti miidhamuu danda'a itti jedha. Garuu dhuguma kufee harkatti miidhame yoo miidhamu isumatti miidhame hire kanan fudhatan sababa zadee keessa reeffadhu ittiin jedhu yeroo eegii ittiin jedhu yeroo eegii ittiin jedhu. Egaa warri sun immoo maal jedhu bakka inni kaani mana manfasii maduwwaa nuun hafuura qulqulluun nu geggeessa yeroo eeguu midhaan hin barbaachisu jedhu. Warri yeroo eeguun hin barbaachisudhu xiyyeeffannaan isaa lubbuu irratti miti. Xiyyeeffannaan gooftaa Yesuus immoo lubbuu irratti. Kiristoos kan inni gara biyya lafaa dhufee dhiiga isaa dhangalaasee lubbuu isaa laate waa'ee lubbuuf. Waa'ee lubbuuf. Akkuma ati siree dubbatte immoo horiitu jira. Horii gaafatu waldaa jaarraa meeshaa binnaa kana goonaa. Horii. Xiyyeeffannaan gooftaa Yesuus waa'ee horii miti. Horiin hin barbaachisa. Horiin dirqama meeshaadhaaf horiin tajaajilaa keenyaadhaaf itti fayyadamnaa. Wayyaa itti bitannaa meeshaa wanta garaagaraa horiin hin jiru taanaan wangeelliin hojjetamu. Horii waan barbaachisuufiiti gooftaa Yesuus Yihuudaan qarshii baasaa ture bara gooftaa Yesuus. Horii Luqaas 8 irratti dubartoonni sun horii isaanii tajaajilu eega. Gaayoos kan jedhamu immoo soostanyaa Yohaannisa 3 baay'ee nama sooressa. Inni horii isaatiin tajaajila keessummoota mana isaa biraa karaa ittiin gargaara tiraanspoortiidhaa ta'u. Kanaaf hin dabamu Yohaannis gaafa barreessummaadhaa akkuma karaa hafuuraan sitti tole karaa lubbuu akkasitti tole foon keetti akka sitti tolu fayyaa akka qabaattu fedha. Namichi baay'ee nama guddaadha. Dubartittii soorettii shunamtittii suni Eelsaayidhaan manarratti mana ishee ijaarte waan birrii qabdu jechuudha soorettiidha waan taateef. Horiin dirqama gooftaa Yesuus iyyuu itti amana. Kanaaf aggaraa qurxummii keessaa dhaqaatii birrii 2 fuudhiiti umtinii nuu kaffalee gibiraa jedhee itti amana horiin akka barbaachisu. Horiin hin jiru taanaan wangeella deemuu hin danda'u. Horiin miila wangeelaati qarshiin jechuudha. Garuu maal gochuutu nurra jiraata? Horiin dhufuu karaa sirrii ta'een dhufuu qabachuu karaa sirrii karaa nama saamuutu hin ta'in waaqoo si rukutaa si balleessaa si ajjeesaa
Booti boorsaa isa kana keessaa walitti deeftee kaanserii surukutaa asiin immoo gilaandii TV surukutaa asiin immoo miila keetu hidhamaa hin maraattaa ilaamma si baatee yookaan sareetu si nyaataa yookaan boofa sitti dhufannaa dhamee inni kun sirrii miti jechuudha. Inni kun namni yoo laate fedha isaana laatu. Akkasin jedhanii dhugaan warri durii sun ilaa waldaan warri durii isaan akkasumaa jedhamaa dhuguu ammoo egaa karaa biraa ammoo fakkeenyaaf amma isaanuma keessaa ammoo warruma dhiyoo waldaa dhiyeenya ministirii dhiyoo kaan kana keessaa sirriimatti immoo sodaa waaqayyoon kan hojjetan jiru. Karaa sirrii ta'e horii kan gaafatan. Amma karaa dhugama isaan dubbanne horiin hin jiru taanaan ijoolleen kun maaliin meeshaa bitu. Amma kana kan fide koo istiidiyoo kana xaqilaalaa keessa kan jiru koo birriidha. Maaliin bitu? Maaliin bitu? Bukkee dhaabbannee akkaataatti horiin gaafatu sana siisteemii isaa qayyaruun nurra jiraata jechuudha. Akka sagalee waaqayyootti, akka dubbii waaqayyootti jijjiiruun nurra jiraata. Akka dubbii waaqayyootti. Malee calluma innee anamma fakkeenyaaf miidiyaa irra ta'e maqaa namaa nan balleessinaa ta'e sirri kun maqaa ol balleessuudha. Maqaa balleessuurra garuu waan ta'e nama lamas haa ta'u, nama sadis haa ta'u, shan meeshaan hin barbaadatte jaalalaan jechuudha. Jaalalaan waan ta'e ishee kana utuu sirreeffattanii, otoo akka gootanii isinitti hin tolu yoo jedhamee isa kana waaqayyoo isin jaallata. Isa kana waaqayyoo isin jaallata. Kanaaf ammaa kiftatii guddaa to'amee jira. Kiftatii guddaa kana walitti dhufanii walii wajjin haasa'uudhaan walii wajjin dubba wal baqochuu otoo hin ta'in maqaa wal balleessuu otoo hin ta'in abaluu gogaadha, abaluu jawweedha, abaluu maaloodha namaan akka jechuu otoo hin ta'in walitti deemanii tokkummaa uumanii bakka ati obboleessa koo tokko yoo dogoggorteeyyuu tokko ammaa yeroo gaafattu beekaman dogoggoree hin jiru maaliin nyaadha reeru beekaman sobe kan jedhan jiru maaliif aggoota gaafatu jettu beekaan sobe amma fakkeenyaaf sobanii mootuu namni naafan ta'e naafa fakkeessanii kan intini godhan jiru kan utaalchisan horii guddaan akka galu jechuudha booddee kan namni horii laata naafatu taane miraakiliitu taa'e dogoggora foolti guddaa akkasii jira maqaa wangeelaa baay'eetu badaa jira yoo garuu wal arrabsamaa adeeme madaa sanatu ballachaa adeema qooda kanaa garuu walitti dhufanii warri waldaa durii warri haadha ta'anii ijoollee kanaaf abbaadha ijoollee kana isaan gorsaadha waan ta'eef intini ta'u ijoolleen kun immoo tokko maal rakkinni isaanii wangeela lallaban hin barsiisan hoyi kun immoo isaan nama hin ga'u isaanis bakka wangeelatti otuu dhufanii dubbii waaqootu barsiisanii amma darbee immoo nama sof jalaan kaasan ati qoqaaf tokko dhukkubsachuu dandeessa gara gooftaa dhaquu dandeessa isaan matu lallaba yeroo hundumaa nama tokko irraa kanaaf isaanumatu raajaa isaanumatu lallaba gaaf tokko dhukkubfachuu danda'u gara gooftaa deemuun jira tatakiin hin jiru jechuudha tiwuldiin bakka waan dirqama jiraachuu qaba ani koo bakka hin jirretti nami anaan bakka bu'u jiraachuu qaba jechuudha nami paastirii sana bakka bu'u nami apoostirii sana bakka bu'u nami astamara sana bakka bu'u amma garuu inni alaaltee miidiyaatti waan barbaadanii fi xinnoo ishee immoo miidiyaan kun zinnaa namaas waan kaaftuu fi tajaajila namaas karaa sana fa'aa mul'ata mitiire ofuma isaaniitiin intinii ta'u kun immoo gadheedha waan akkasii isaanis nama warra kaanis ofitti qabaa ofitti haammachaa in danda'ama taanaan immoo sagalee waaqayyootti iddoo laatanii turuudha warri haadha jedhan immoo abbaadha jedhan immoo hangafoota ijoollee kanaa warra ta'an immoo arrabsuu dhiisanii ceephoo dhiisanii akka sagalee waaqayyootti akka dubbii waaqayyootti otuu gorsanii turuudhaan jedhan. Anama asirratti akka akkuma nama kaastanii akka gama kootiin ijoollee jechuudha baanneyyuu maaliif warra ergama fudhatanii ba'an kanaa waldaa pilaantii godhanii warri haadhaa kun immoo isaan kana simachuun barbaadan akkamitti itti dhiyaatan deebi'anii. Maali gaa walitti dhiyaachuun egaa dirqama gaa amma fakkeenyaaf yeroo hundumaati karaa jibbaa dhiphisuu sirra jiraata. Karaa firoomaa immoo bal'isuu qabda. Karaa jibbaa karaa nama jiibu karaa nama balleessu dhiphisuudha. Anaaf si gidduutti amma kiftatee jira wata kiftatee sana dhiphisuudha. Hin danda'amu taanaan yoo dhiifama si gaafa dhibaar kenna qaba. Qeesii tokko bira dhaqee yookaan luba tokko bira dhaqee yookaan nama guddaa tokko jaarsa waldaa tokko bira yookaan wangeelaawwiyaa ta'u nama na duraa nama bishaa tokko bira dhaqee mi'anii kanaan dura dogoggoraan ture amma sirrachuun barbaada mi'a akkamitti lallabu akkamitti tajaajilu isin na dura deemtanii waggaa hedduu tajaajilta waan ta'eef mee karaarra deemtanii dhufte irraa mee waan abarsiisan kun beekumsa guddaadha beekumsi guddaanii dhiifama gaafachuun beekumsa waammoo hin beekuchuunis beekumsa guddaadha. Beekumsa guddaadha. Kanaaf inni namichi inni yaada laatuuf sunis yaada polaayitiidhaanii nama boqochuun dura hin jiraan amma keenya maanya mara kennisaa haboo tokko sobanii waan nama rakkaawwan isin baay'ata. Tumatti qabaatin noqee sitti dhoobu taargaan taani sitti laxxafu kunis gadheedha. Maaliif namooti ba'an kun baay'ee isaa immoo ilaalti nama meeqaan meeqa waaqootti nama fayyisaa jira.
Musliima meeqa ittiin gooftaa fudhachaa jira. Nama meeqatu immoo ittiin jajjabaate. Nama meeqatu ittiin jajjabaate. Callumatti namoota kana amma walumatti qabdee qircatti tokko keessa buusuun sirra jiraatu. Kan namoonni ittiin jajjabaachaa jiran ittiin fayyaa jiran ittiin biitii isaaniitiin kan manni namoota ijaarame gaa'illi namoota ijaarame kan waaqootti ulfina argate baay'eetu jira. Akkuma kana immoo kan waaqootti hin salphates baay'eetu jira. Kanaaf isa waaqootti ulfina argate sana kana caalaa akka inni ittiin ulfina argatuuf ammas bukkee dhaabachuun warra immoo maqaa waaqoo sagalee waaqoo salphatan sana immoo hin dandeessu ta'e immoo waamtee yoo wajjin haasofte turuudha jechuudha. Yoo wajjin haasofte. Warri haadhummaa argatan yookaan immoo warri durii kuni isaan dhiyoo kana pilaantii ta'an kana akka maqaa akkuma sana jenne sana irra kaa'aniinan isaan gufatanii jiru. Isa kana irraa kaasuun qabanii isaan warri haadha ta'an kun ofiima isaanii warri ba'an kunoo wallaalummaatiin haa ba'ani. Isaanillee mul'ata qabanii fudhatanii ba'ani. Akka yaadatti gaafa kaasnu malee. Maaliif isaan irra jiran kun akka haadhaatti wayimoo akka abbaatti irra jiru hangafummaa qabatee kan jiru. Isaanii warri dhiyoo ba'an kun immoo waldaa warri pilaantii gochuuf ba'an kun wayii mul'ata fudhatanii ba'ani. Gariin dhugaan jiru gariin dhugaa fudhatanii hin baane jiru inni kaasanii sirrimayyuu jechuudha. Warra hangafummaa qaban kun maaf isaan kana maaran maqaa sanarraa kaasanii isaan kaanii birrii saamuuf ba'an jedhama. Isaan kaaniin waan biraadhanii kaasanii waan biraadhanii taargaa kun sin jettan taargaan hin taane itti lixafamee jira. Wayimmoo itti kennameefii jira. Kaasuu danda'anii amma inni sun dhufee dhiifama gaafachuu qabutti eeguu qabu isaan kun. Kun lama isaan irraa hunee gama kun. Ilaa tokko waldaa namaa keessa dhaquun sirra hin jiraatu. Amma isaan kun amma namni baay'ee nama ministirii mataa isaatii banateera miti. Waldaa namaa keessa denominationii namaa keessa walitti gareedha. Garuu yoo ittisitti nama fakkeenyaa fi tajaajila gara naannoo waggaa gara isaan naannoo 87 kaaseen tajaajilaa jira. Waan baay'ee argeera tajaajila jireenya tajaajilaa kana keessatti. Iddoo tokko tokko namni bakka hin naqinsiin jedhu. Naqinna iddoo akkasiin tajaajilisiin jedhu. Attee tajaajiltee itti dheekkamtee hin galtunnaa ta'e yoo ta'e tajaajila dheessi hundumtu baqate. Hin naqinii iddoo akkasiin dhaabbate iddoo akkasiin dhaabbattee jijjiiruu sirra jiraata. Gorsuu sirra jiraata. Yoo itti sittee jaalalli wanta hin goone hin jiru. Namni waan keessa gali hamma kufaatii sagaleetti sitti matamu kana keessa hin galee bakka jaalalli wanta hin goone hin jiru asin dhosu bakka hin boossa wajjiniin. Kanaaf irraa fagaachuu itti siquun dirqama. Siquun dirqama tajaajilaan jechuudha. Fakkeenyaaf akka waldaatti sun ta'e amma isaan tajaajila na waamanii yoo naqee itti siqee tajaajila isaanii ilaalee wanta naan taane yoo itti hime. Anamma maqaa nama waaman naan ta'u. Maqaa waamuu kanaadha kan sammuu namoota xureessee fixe. Facebook kan waaqootti dubbatee maqaa waaman jiru. Waaqoo kaasee jechuudha. Warri kaan immoo Facebookiidhaan walii dabarsanii birrii 500 walii laatu 1,000 walii laatu konfereensii irratti hin galmeeffatu achi bahanii waamuu iddoo tokko tokkotti hin daawwamatu maqaa waamanii duraa citee qilleensi fuudhee sokkee waan meeqatu ta'e kanumti seen intinii waldaa biyya kanaa balleesse maqaa waamuu sanaadha. Maqaa waamuu akka taammiriitti fudhatu maqaa waamuun taammirii miti. Taammirii maanyi erga maqaa waamame booddee maaltu isa jedhamudha jireenya namichaa irratti. Jijjiirama dhufee Yesuusii wajjin wal arganiiru. Waa'ee mootummaa gosaa ifeera. Jireenyi namichaa kaleessaa farra maal fakkaata? Akkuma silammoo siin jedhe macaafa qulqulluu keessa warra jiran immoo agalgaa'onni yookaan raajonni yaasxanaqi qaallu gara caalaa hin ifatu. Keessumatti waa'ee qulqullummaa irratti ulfinni waaqoo dhiibameera taana baay'ee ifatu. Kanaaf wagana waaqayyoodha muraajoon. Warra ammas yaanaa garuu hin ifatan. Sossobbii yoo bakka. Maali namni gara beeliidha. Anaaniyaaf Saphiraayyuu gaasaa yakka godhanii achumatti du'an. Barri kun amma bara araaraatis bara dheekkamsaas. Maaliif hin ifatan? Sagaleen qixxaa maal lallabamu? Maaliif hin barsiifamu? Utuu ammatu hin barsiifama hin lallabama ta'e jireenya isaa irratti illee jijjiirama guddaa ta'a. Amma garuu isaan maanyi barsiisatti iddoo laatan. Yoo ta'u macalluma itti barsiiftee lallabdee gaaf tokko iddoo tokko dhaqee jennaani baay'ee dafqee dadhabeen tajaajila beektaa lallabee isa booddee ammoo namichichi ammoo ka'ee maali amma ammoo yaana waaqootiin nu tajaajila raajii Dassaalany jedha. Sila maali hin tajaajile hamma iyyaa ture waan tokko bakka nageenya jechuudha isaan baqqala. Maaltu gaa namatti waan hin raajiin dubbanne jechuudha. Harka namarraan keenya jechuudha. Tokko tokko namatti waan hin jechuudha. Iddoo tokkotti immoo gaaf tokko raajii maan jalqabee dhume tu sagaleen dubbatin
Nani ijoollee tokkotu yeroo sannaa sudhan dhibe. Maali waldicha dhaabeeni maali suma tokko iddoo tokko immoo dubbiftanii fi sagalee waaqayyootti hin dagamee faarfattoota akkeedhaaf. Nani barbaachisu maal godhu. Waan bakka zayitii gurguramaa bishaantu gurguramaa kunsiiteera dhamaa sagalee waaqayyoon dubbatan amma waan la waldaan warri ammaasa ta'u warri duraanis warri haadha jedhan ta'u haadha taanaan haadhummaa kee mul'isuu qabdala. Ani haadha jechuudha waami. Abbaan taanaan garaafummaa kee sana mul'isuu qabda. Rakkoon isaan bira jiru maarree. Jira maarree iddoo lamaan iyyuu jira. Abbummaa kee mul'isuu qabda bakka gadi deebisuu qabda bakka. Mucaa kee koo intini masaa wajjin jaallatta. Xurii masaa wajjin irraa meechaa. Har'a wayyaatti laattee dur yeroo gaxarii jiru wayyaa haaraa bittee fiitu gadi baatee dhoqqee keessa gangalatti. Hin ajjeeftu. Mucaa kee irraa meechee amantii goota bakka. Namni mucaa kee jedhu kun kaleessa wajjinuma waluma duukaa turre. Kanaaf arrabsamuu hin qabanii. Garuu dogoggora isaanii akka itti fufnee fi warri abbaa ta'an warri nuyi abbaadha jedhan warri nuyi haadha jedhanii gara deebisanii ijoollee kanatu jaalalaan ofitti qaba. Nama immoo jaalala itti dhadheen nama deebifta. Maaliif isaan kana waaqayyo hin hojjennu jechuun dandeenye. Baay'ee indaa'uun jijjiirama guddaa kan waaqayyo biyya kana keessatti hin fideera. Namni meeqa ittiin fayyeera. Caccabaan meeqa ittiin fayyaa jira. Musliimni meeqa gooftaa fudhachaa jira. Namni meeqa ittiin jajjabaachaa jira. Hirrina isaanii immoo itti maadeemuun nurra jiraata. Warri hangafaa dura ta'anii koon amma jedhee ijoollee kana utuu barbaadanii utuu gorsanii achumatti lafa waldaa isaa illee sirreessuu qajeelchuu danda'u. Atau garaajimee gara jalqabaattis kaasnee turre waa'ee biyya kanaa waaqayyoo kan isinitti dubbatamee baay'inaan dubbatameera. Kana dhagaa turre gurra keenya isaas qabna. Mee ammoo gara fuulduraatti egeree biyya kanaa akkamitti ilaaltan ammoo maal isinitti himaa jira waaqayyo? Egaa wanti yeroo baay'ee asirratti dubbatannes jira. Wantati miidiyaa irratti dubbanne jira. Wantati waldaa irratti dubbattu jira. Wantati immoo qofaa keetti irratti kadhattu jira. Maaliif ilaalchi namaa garaa garaa bara kana bara ilaalchi namaa bade keessa jira. Sagalee waaqootii yoo dubbatte illee namni gara waan biraa fidee sitti laxxafa. Waan biraa jechuudha. Garuu egereen biyya kanaa harka waaqayyoo keessa jira. Egeree jechuun biyya jechuun nama jechuudha. Malee mukas miti biyyoos miti maalis miti. Egereen biyya kanaa harka waaqayyoo fi harka qulqullootaa keessa jiran jedhan. Amma inni ilaaltama waa lamatu akka inni ilaalutti jedhanii wanti sagalee waaqoo karaa waaqoo dubbatamu akka waan gurguddaatu dubbatamaa jira. Nan dhaga'anis namoota gurguddaarra nan dhaga'anuttis waaqoon dubbata. Biyyi kun akka guddatu akka Awurooppaa akka ta'u ikonoomikaaliidhaan edukeeshiniidhaan waan hundumaatiin namoota immoo macaafuma wantanii baasanillee amma warra akka abbaa keenya keessa bal'inaa waan baay'ee maxxansan qabu. Waan isaan jiras waan baay'een ta'eera. Waan argine kaaduu nurra jiraatu qaba. Waan amma argaa jiru qabna miti wanti isaan dubbatan wanti ta'e jira. Amma abdiinis jira. Yeroo altummaa waa lama tol bukkeera. Abdiin karaa gar tokko wanti abdii tolu jira. Inni waaqoo dubbate hin taasa jedhamuu fi raawwatama biyya kanaaf isa jedhamu abdiin jira. Karaa gar tokko lola guddaatu jira. Dukkana hamaa. Kan mokoleessi buusu. Egaa akkuma sira jedhee abdii waaqayyo waa'ee biyya kanaaf gale waa'ee biyya kanaaf dubbate bira ga'uudhaaf warra biyya geggeessan irraa wanti eegamu jira. Qajeelummaan hojjechuun waaqayyoon sodaatanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma kana immoo nuti kiristaanotarraa immoo caalmaatti eegama. Nu warri ija keenya baname nurraa waaqayyo waan baay'ee eega. Waan dhageenye sana waa'ee biyya keenya waaqayyo karaa hawwatu isa gaarii maalidha Iyyaasuu keessaa maal jedhaa waaqayyo ijoollee Israa'el wanta gaarii dubbate hin raawwate malee tokko illee hin bifne. Waaqayyo karaa hawwatuuf kadhachuutu dirqama. Kadhachuun dirqama. Yoo ni kadhannee dhiiga dhangalaasu lubbuu namaa balleessu humna afura seexanaa waaqayyoon cabsa. Darbee immoo sammuu moototaa keessa waan gaarii kaa'aa waaqayyo yoo ni kadhanne. Kanaaf sagalee waaqayyoos moototaaf kadhadhaa miti moototaaf kadhadhaa jechuun isaa hamaa godha sana itti fufan jechuu miti. Waan jallaa hojjetan jechuu miti. Seexanni akka ittiin fayyadamne diinni akka ittiin fayyadamne yaadni waaqayyo gara isaanii akka dhaqu waaqayyo dhaqee akka itti dubbatu jechuudha. Akkuma barbaada Isaabeetti dubbatan Abukannaa Soolitti waaqayyo dubbachaa ture. Kanaaf keessumatti waldaa kiristaanaa irraa waan guddaa ta'e qaba. Kadhachuu bakka. Kadhachuu jechuun ishee ofuma akka parastaamurii kadhatan miti. Bakka torban tokko torban lama
maal jettani bakka akka keessumatti amma waldaan kiristaanaa isheen durii maaliin beekamti kadhataan beekamti sababii isaan kadhatanii fi beeta kiristaanaa saatti qoraatan waa'ee Phexrosiif gaafa isheen kadhatte dhaqee hundee balbala mana hidhaaraase waaqayyo ergamaa isaatti argee Phexrosin baase Sillaasiif Phaawulosin dhaqee hundee mana hidhaaraase utuu isaan kadhachaadhanii utuu isaan waaqeffachaadhanii kadhati waan tanni hin goone jiru kadhata bakka kadhatu immoo soomaaf sagadaa utuu kadhatanii gara of deebisanii iyyanii uwwanii amma mataa isaa iyyuu kadhatamu taana waan gaggareetta ammayyuu ani ergaa baay'ee dubbadheera kanaan duras wanta dubbadhe waan baay'een isaa raawwatameera waldaa irratti dubbadhe amma yooni kadhannee humni hafuura hama humni hafuura seexanaa biyya kana goolaa jiru rukuta eebbi dhufuu danda'a fiixaan ba'umsi dhufuu danda'a milkaa'in dhufuu danda'a kadhachuun immoo duwwaa miti wanti xarbeezaa zuuriyaatti immoo dhummoo jira inni kun immoo warra kaan ilaallata jechuudha isaan immoo warri polotikaa paartii ta'anii yookaan immoo biyya geessan immoo akka xarbeezaa zuuriyaatti waan immoo xarbeezaa zuuriyaatti fixuudha waan ol hojii haasa'amuu qaba jechuudha jibbi yoo jiraate jibbi kan seexanaati jibba sana ol keessaa baasuudha kanaaf waannaa isaatti garuu yoo kadhannee abdiin jira yoo kadhannee dukkanni kun hin darbaa yoo kadhannee dhiphinni kun gidiraan kun hin darbaa isa waaqoo dubbate waa'ee biyya kanaaf isa waaqoo jedhe sana bira ga'uu dandeenya hin kadhannu yoo ta'e garuu ammayyuu nutti dheerachuu danda'a rakkinnichi baay'achuu danda'a gidiraan dhiphinni baay'achuu danda'a kanaaf kadhachuutu nurra jiraata gaafa kadhannu immoo nuyi kadhati keenya akka waaqoo dhaga'uutti kadhachuu nurra jiraata jechuudha yookaan isa tokko miidhii isa tokko balleessi isa tokko akka godhi falaxii quradhi yoo inni isa kana waaqoon dhaga'u uumaa bakka asumaaf isa gara jennee of miidhaa oolla akka sagalee waaqootti akka dubbii waaqayyootti kadhachuun nurra jiraata gaafa kadhannu immoo jechuudha. Gara dhumaatti deemaa jirra yaada yookaan immoo dhaamsa qabdan dargaggootaaf akkuma sila kaastan immoo paartii kamiyyuu kan deeggar gama politikaatiin gama waldaa kiristaanaa gama kamiiniyyuu dhaamsa qabdan dabarfadhaatii gara dhumaatti deema. Ani warra namoota waaqayyootiin waldaa kiristaanaatiin haa kadhannuun jedhan gara kadhataatti deebinu gara sagalee waaqootti deebinu kiristoosin namatti agarsiifnu wanti hundumtuu isa waan ta'eef kiristoosin namatti agarsiifnu wal jibbuun otuu hafe wal hammeessuun otuu hafe wal jibbuu dhiibnee wal hammeessuu dhiibnee jaalalaan walii obsuudhaan dogoggora walii walitti himuudhaan wal bukkee immoo dhaabachuudhaan isa kufe kaasuudhaan isa dogoggora immoo dogoggora biraa karaa inni itti dabalatu hin ta'in karaan irraa deebi'u itti muutu nurra jiraata. Garuu wal arrabsuun feesbuukiidhaan wal arrabsuun FB'dhaan wal arrabsuun miidiyaadhaan wal arrabsuun hin barbaachisu bakka jibbii kan seexanaati jibbi kan diinaati jaalalli immoo kan kiristoos hundee jaalalaati bu'uura jaalalaati handhuura jaalalaati mataa jaalalaati jaalalatti adeemnu gara kiristoositti adeemnu waa'ee biyya keenyaaf immoo haa kadhannu kiristoos immoo iddoo alaannu hin jedha warra namoota waaqayyoo raajota amma biyya Itoophiyaa keessa jiran kan immoo irratti haasa'uu duwwaatu hin ta'in akkuma sila jedhee dogoggora isaanii itti himnee qaama jabina isaanii jabeessine ayisuun jabaadhuudhaa kun xuruudha isa kanarraa waaqoo si duukaa jira jennee itti himnee isa ni dogoggora immoo dogoggora ishee kana immoo sirreeffadhu jaalalaanii jennee itti muutu nurra jiraata waliin baqannu waliin hammeessinu maqaa walii hin balleessinu jedhan yaadan qabu kanaadha yaadan isinii dhiyeessu immoo jaalala kiristoos keessatti fudhadhaan isaaniin jedha. Baay'ee namatti tola. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyaa turtii nuyi kutaa lammaffaa raajila saalii waaqanii wajjin goone inni lammaffaan egaa kana fakkaata barumsa guddaa kan argattanii abdii guddaa kan argattanii ittiin jajjabaatanii turanii baay'ee isin abdadhaa torban kutaa biraa immoo nama biraa qabadheen keessummaa biraa isiniif qabadheenii isiniif dhiyaadhaa torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u sagantaa galoo showuu yuutuub irraa feesbuuk irraa tiivii irratti hordofuun keessan akkuma jirutti jira dhinamana jajjabeessuu yaada naa kennuu hin dhiisinaa.